Akkam jirtu hordoftoonnii fi jaalattoonni chaanaala kanaa. Har'a waan bareedduu takkan isin garsiisa jeetan dhufe. Innis maalidha? Yeroo baay'ee yeroo Windows Operating Systemii kompiitara keenya irraa qabaanne Operating Systemii biraa fayyadamuudhaaf fi hedduu nu rakkisa. Fakkeenyaaf yoo Windows Operating Systemii kompiitara keenya irraa qabaanne Linux fayyadamuu hedduu rakkanna. Isa san maali? Duwaalii yookaan virtuaalii feenee yeroo fayyadamnu yeroo hedduu jiraata. Kana jechuun duwaalii paralaalii qoonnee paartishaanii addaan qoonnee riisoorsii kompiitara kana keessa jiru addaan qoonnee yeroo fayyadamnu jira. Lammaffaa mootu virtuaalii soofteerii wayii asirratti install goonee like virtual box haa ta'u soofteeriin tokko jira ammas VMware kan jedhamu wayiitis jira isa haa ta'u waan akkas akkasii kana fayyadamnee virtuaalii asirratti feenee yeroo fayyadamnu jira. Garuu sanii alatti wiindoonni asaanaan kan akka fakkeenya immoo wiindoo 10 fi wiindoo 11ffaadha kuni fiicharii bareedduu takka qabatanii dhufan. Isaan sun maalidha? Windows operating system for Windows sub Linux no Windows subsystem no waan jedhamu wayiitu jira. Waliin ilaallanuu maqaa dagadhee. Isiin suni akkamitti akka isiin hojjettu waliin ilaalla. Akkamitti terminaalii operating system biraa asumarratti feenee achi booda akkamitti akka koomandii barbaanne asirratti shaakallu waliin ilaalla. Kanaaf hanga dhumatti na waliin ta'a na hordofaa isiniin jedha. Garuu waan takka waan si rakkisu wayiitu jira dhaggeeffata yookaan dhaggeeffattuu keenya. Maalidha seetii beektaa? Harki sirraa citeen buuti sabiskiraayibii bakka itti san dhagee caani. Homaa sirraa citeen buu wanni sirraa hir'atu hin jiru wanni kaffaltu hin jirtu wanni idaan sitti seenu tokko illee hin jiru waan taate dhaqee diichaan godhi. Homaa rakkoo hin qabu. Yoo sitti tole tolu waan nan dhiisi. Tokko jennee jalqabna. Isa kana argachuudhaaf eessa deemna? Asirra dhufneetii sarchi goona. Maal jennaani? Windows Feature Windows Feature on or off kan jettu tana kun. Isin kun jirti miti? Ishii kanarratti dhufnee tunna. Turn Windows on Features on or off kan jettu tana tunna. Gaafa isii kanarratti tunneen as kanatu nu dhufa. Kana jechuun maalidha? Featurii windoon kun qabu windoon baay'ee gosa lamatti qoodama. Serverii fi client sideetu jira. Client sidee kana maal akka dabalatu barbaannu kun guutuun jira. Kana gaafan siin jiru akkuma servera containers qabdi. Server containerii qabaa miti? Containers qabdi. Active Directory Lightweight Directory Service qabdi. Akkuma servera amala serveraa wayii qabdi jechaadha windoon amma isaan tutun. Lammaffaa device lock qabdi, guarantee qabdi, hybrid V qabdi, internet information service qabdi, baay'ee featurii baay'ee qaba. Kana keessa ammoo actively kanan fayyadamaa jiru net framework kana nan fayyadama. Kan bira qolee hybrid V nan fayyadama, media featurii nan fayyadama, Microsoft printings to PDF nan fayyadama. Warreen kana hunda fayyadamaa jiru. Garuu yoo nan barbaade fakkeenya konteenarii yoo nan fayyadamu barbaade akka kanatti an tii godhu. Amma garuu kaayyoon keenya isa kanaa miti. Kun dabalataan waan biraa asirratti akka dabaltan isin garsiisan jira malee kaayyoon an bahee fi isa kanaaf miti inni maalidha? Kan nuti deemnuu fi Windows Subsystem for Linux kan jettu tana kun isii kanarra isiin sun maalidha? Windows Subsystem for Linux kan jettu kanarratti isii kana fayyadamuudhaaf fida. Kanaaf maal goona? Kan korratti amma dura fayyadamaa waan hin jiruu fi tiikiin kun itti wanna tiik ta'ee jira. Ati amma dura fayyadamaan turre ta'a. Amma dura fayyadamaan turre yoo ta'e akkana ta'a. Tiikiin qabu. Akkuma warra kanaa tiikiin ta'inii kanatti ta'a. Kanaafuu dhuftee maal goota? Windows Subsystem for Linux kan jettu kanarratti dhuftee tiik goota. Gaafa isa kanarratti tiik goote okay kan jettu tana dhuftaas. Gara harka bitaa luka jala kanaan jechuudha. Harka mirgaa luka jalaan. Isii kanarratti gaafa dhuftee jettee akka keenkoo kana amma liqimsee callise kanatti liqimsee hin callisu. Install godha asirratti. Asirratti baarii tokko fidee baarii san install download godhee xumuree install godhee saniin booda garami deemaa kompiitara kan kee restart godhii siin jedha. Hallama kan jetteetuma kompiitara kan keetii restart numa goota. Hoggaa restart xumuree booda inni bantee amma maal gootaa fiichariin suni aadi ta'ee jira. Kompiitara itti dabalamee jira sisteema itti dabalamee jira. Katti aanu maal gochuutu sirraa eegama? Katti aanu app story Microsoft appii kanatti irra dhufna. Apps kuno Microsoft story kanarra dhufna. App story kanarra dhufna jecha.
Achi booda maal goonaa ishiin kun akkasitti eeganuu banamteen booda yeroo banamu baay'ee akka kanatti hin banamu. Reefuun tanan sarchii godhe natti fakkaatti. Akka kanatti banama. Appilikeeshinii garaagaraa maalii garaagaraa kana guuratee banama. Amma ani immoo maalan barbaadaa mee kaalii daawunlood godhachuu barbaada. Kaalii laayineksii. Kaalii laayineksii aanan jiruuni. Kaalii laayineksii gaafan sarchii godhu terminaalli isaa asirratti liistii naa dhufa jechaadha. Okay, kunoo dhufee jira. Kaalii laayineksiin inni kun install amma duraa fayyadamaa jira. Kan biraa immoo ubuntuun kunillee installidha. Tokko mee install haa goonu. Tokko isa yookaan install kan ta'ee jira kan koorratti waan taateef kan kee irratti maal goota install jettaan asirratti kilik gaafa goote jette optionii sii fida. Get kan jettu tokko sii fida. Asirratti chaadha amma kan koo openii sii fidnaa fide miti kan kee irratti immoo geetii sii fide. Geetii hoggaan sii fide allama kan jetteetuma geetii kan kee maal goota kilik godhatta. Gaafa geetii kilik goote maal sii fida install gochuu jalqabaa jechaadha. Akka kanatti kana sii fiduun hin taane install godha. Lakkaa'ee akkasitti sarkilii walirratti lakkaa'ee hoggaa fixee boodani daawunlood godhee xumuree booda install godhee xumura. Install godhee erga xumureen booda maal si gaafata isii akkanaa kanatu sii banama. Isiin akkanaa tun hoggaa sii banamtu terminaaliin akkanaa kanas sii banama. Terminaaliin sii banamtu kun maal ta'a? Akka kan koo kanatti direct amma Hussein Adam jee akka kanatti siin bana. Maal si gaafata? User name si gaafata. Ruutii si gaafata. Ruutiin galchita. User name si gaafata. User name galchita. Achi booda password si gaafata. Password ni galchita. Achi booda fudhatee hoggaarate install godhee xumuree hoggaarate kana sii fida jechaadha. Waan akkasii kana sii fida. Sudo apt updates mee fakkeenyaaf amma update command asirratti barreessine password koo dagadhe natti fakkaata. Sorry. Studio J sudo. Waliigallee kanaafi bifa kanaan install gootee xumurtee command kan kee asirratti sii fida apt updates. Egaa fayyadamee ture apt updates password na gaafata. Password koo dagadheen jira. Anyway mee haa yaalu. Kanaan hin taane ta'eera password sirriidha argateera indoo. Kanaaf akka kanatti install gootee saniin booda command barbaadde asirratti shaakaluu dandeessa. Waan barbaadde asirratti barreessuu dandeessa. Akkuma yeroo kaan laayineksiidha laayineksii terminaal irratti barreessinu san asirratti waan barbaanne barreessuu dandeenya. Upgrade. Alee kun upgrade goona. Kanaaf ls list as keessa waan jiranii working directory ww eessa keessa jira? Working directory print working directory command dagadheen jira. Eessa keessa jira? Amma homii keessa Hussein kan jiru keessa jira jecha. Change directory to /root itti hoona naannesse maalitti naannessa? Asii root itti naannessee jira jecha rootii galeen jira. Kanaafuu print working directory hoona jedhe mannaa godha working directory nan keessa jiru rootii keessa jiraachuu koonnaa himaa jechaadha. Kanaaf command akkasitti akka barbaadetti asirratti barreessuu dandeessa. Okay. Change directory to maal hayyuuni home home itti naannofnee jirra. Fakkeenya list lst minus l maaltichi keessa jira? Isa kanaatu jira. Hussein dookumentii faayila kanaatu jira jecha. More commandii kamitti akka asirratti barreessan yeroo biraa walitti deebinee ilaalla. Garuu hangasiin window operating system irratti taatee akkamitti akka ati maal gochuu dandeessu? Window irratti laayineksii commandii isaa akkamitti akka ati daawunlood gootee fayyadamuu dandeessu sitti agarsiisuu barbaadetiin kunoo haala kanaan daawunlood gootee fayyadamtaa jecha. Clear screen CLC kun kan Word kan Office kan Windows malee kan Linux miti. Kanaaf asirratti akkamitti akka ati fayyadamuu dandeessu sitti agarsiisuudhaaf. Achi booda haala kanaan asirra kaa'attee yoo gartee Linux kan kee yeroo hundaa'u asumarratti command jiru hundaa'u shaakaluu dandeessa jechuudha.